Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftan gara chaayinaala kooti. Warri chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii sabskraabii godhaa. Maatii kootaa horri maatii naa taatan immoo hundi keessanuu warri na jajjabeessitanis baay'ee tokko galatoomaadha. Amma kan hojjechuu heduu lazanyaa atikilta lazanyaadha. Atikilta baay'ee isaa amma kanatti kukkutadhee kushunkurtii hunda isaatu achi ka'ee killeedhaan hojjedha. Killeen akka lazanyaa jechuudha. Odoo chiizii keessatti hin godhin jechuudha. Baay'ee mi'aawaa isaatii fayyaa keenyaafis gaariidha. Baay'ee nyaannullee qaama keenyaafis bareedaadha. Ulfinna qaama keenyaallee hin dabalu. Yeroo baay'ee atikilta nyaanne baay'ee gaariidha. Amma qaarota garagaraa kan nan kukkutadha. Porokiliidha. Porokiliin yeroo hundaa nyaata nyaannu keessatti atikiltoota keessaa baay'ee faayidaa guddaa qaba. Amma dinnicha kukkutadha. Dinnicha illee xixiqqeessee diizaayinii tokkoon kukkutaa hundaa xixiqqeesseetiin ammoo kaarota illee akkasumatti xixiqqeessee kukkutadha. Hunda isaatu kunoo ammoo qaaraadha. Qaaraallee miciraan isaa keessaa baasa. Qabii kukkutaa jechuudha isaas. Amma immoo qurxummiidha jechuudha. Foon illee itti godhachuu hin dandeettanii. Qurxummiillee yoo faayidaan isii sammuu keenyaaf qaama keenyaaf baay'ee bareedaadha. Isii amma kanatti dhiqeeraa loomiidhaan dura. Kunoo atikiltoota ittiin hojjedhu hundaa qopheeffadheera. Amma shunkurta kootti naqadha. Zayitatti godheera. Xiqqoo naqatee itti dabaladha. Kaarota itti galcha. Hunda addaan hin tursiisu. Walumarratti baay'inii fi oovinii keessa waan galuuf baay'ee sirriitti hin bilcheessu. Yeroo soomanaa kana fa'aa hojjetanii nyaanni baay'ee bareeda. Kana amma dinnicha wajjin sirriitti miksii godhaa jechuudha. Takka qadaaddadhee kunoo. Kamunii fi kalarii onnoo xiqqoo isiitti godhadha jechuudha. Asjekiyya. Atara. Boqqolloo kosoliyaa fi atara jechuudha. Boqqolloo Porokiliillee osoo waan bilchaatuuf baay'ee bilcheessuun barbaachisu. Dambilaala baala dambilaalaati. ashaboodha.
kiilee 5 barbaachisa. Akkuma isiniin jedhe kiileedhaan hojjedha. Baay'ee bareeda isaati. Ciree keenyaafis gisee barbaannetti haaluma salphaadhaan osoo hin hojjetamu. Zabibii itti godhadha. Duras itti godheera xiqqootti dabaleeti. Qondoo barbareedha. Barbaree cafallaqamee goomsan. Amma tikilchee koo itti naqadha jechuudha. Miksi goona. Nama baatiraa koo jala dibadhee qopheesseera kan qabanne dhadhaa jala dibadheera. Zabiba xiqqoo si gubbarraan itti godhadha. Immoo chiizii xiqqishoo sitti godha. Chiizii ittillee godhuu baatta rakkina hin qabu. Maaliif inqulaala badaa kiilee baay'ee waan qabuuf akkuma lazanyaa akkuma chiizii qabutti walitti qabata. Amma kunoo kana fakkaatee baheera. Baay'ee bareeda isaati. Sirriitti gogee bahee jira. Xiqqoo keessa tursiisee malee. No kana fakkaataa bareeda ta'eera. Hojjedha yaalaadha. Namni salaalta hundi hojjedha bareedaa ni jaalattanii. Waaw akka malee mi'aa dhugaa rabbii akka malee mi'aa yaalaadha. Baay'ee bareeda isaati. Kana fakkaataa faxuurri kennallee nyaannu nagaan naa tura. Hundi keessanuu bakka jirtanitti yoo jaalatta viidiyoo kana like share godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan naa tura. Nagaatti.